Ashama akkam jirtu nageenyi jaalalli araara Kiristoos isiniif haa baay'atu. Kuni miidiyaa Urjii Tawaahidoo torbeen keessummoota isiniif dhiyeessudha. Har'a immoo barsa keenya baay'ee jaalannuu fi baay'ee kabajnu itti gaafatama mana amantaa abboo kan ta'anidha kan qabannee dhiyaanne baga nagaan dhuftanii barsa keenya. Baga isinillee nagaan nu eegdanii Waaqayyo hunda keenya walitti nu qabee yaada gaarii kanaaf ka walitti nu sassaabee galanni fulfinni isaaf haa ta'u isinillee baga nagaan nu eegdan. Amiin barsa keenya luba Istifaanos eebbifamaa dhugaa Waaqayyoon isin eebbisu. Egaa mee barsa keenya waqtiin amma irra jirru soomana gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan sooma guddaa kana seenuuf jirra. Sanaaf immoo hordoftoonni keenyas nu hordofaa jiru. Gaaffiiwwan sadiin tokko isin gaafannee isinis immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti gaaffii kana osoo nu deebistanii jenna. Gaaffiin jalqabaa akkas jedha barsa keenya. Yeroo simannaa soomaa jedhamu kun maalidha? Amma fakkeenyaaf namoonni baay'een yeroo simannaa soomaa jedhanii manni kiristaanaa keenyas immoo sirriitti ni barsiisti. Kana jechuun maal jechuudha? Hiikumti isaa olii. Haa ta'u gaaffii gaariidha. Gaaffii namoonni baay'een gaaffii gaafatanidha. Gaaffii namoota baay'eefis gaaffii ta'eetu kan addunyaan martis waa'ee kana wallaaluudhaan kan namoonni baay'eenis itti kufanidha. Haa ta'u immoo akka beekta kiristaana keenyatti gara dhugaa kara kitaaba qulqulluutti dhufnee yommuu ilaalle sooma kana akkanumaan miti kan soomamaa jiru. Sooma kana kan jalqaba soomee eenyudha gaafa jennee baranne akka beeksisaanii nu barsiisetti Kiristoos isuma mataa isaatiin sooma kana nu soomeetu nutti agarsiisee jira jechuudha. Kanaaf sooma simannaa soomaa gaafa jennee dubbannu simannaa kana akkamitti ilaalla? Maal simanna jenneetu gaafa ilaalle hayyoonni beekta kiristaana keenya kan hafuura qulqulluudhaan guutamanii kennaa Waaqayyo isaanii baay'atee kan nu barsiisan. Simannaa jechuun akkuma intalli shamaraa takka gaa'ila ishee yookaan misirroo simachuudhaaf qophooftee dhiqattee waa hundaan qophooftee akkuma isa eegdu kana misirricha san simachuudhaaf kiristaanni tokko immoo simannaa kana simachuu maal simanna gaafa jenne sooma kana ennaa simannu sooma kanaan Kiristoos misirroo yookaan mishirraa ta'ee misirroo beekta kiristaanaa kan ta'e misirrittiin immoo beekta kiristaana. Beekta kiristaana jechuun immoo anaaf isinidha uummata kanaadha jechuudha. Kanaaf uummanni kun immoo qophaa'ee misirroo kana qophaa'ee simachuudhaaf yeroo itti qophoofnudha jechuudha. Maalidhaan qophoofna? Akkamitti qophoofna jennee kamuu yommuu ilaalle waa hedduu kaasuu dandeenya. Yeroo nu daangessaa ta'uti garuu maalitti qophoofna yennaa jenne jalqaba laphee keenya qulqulleessineetu sooma kana soomuudhaaf of qopheessuu qabna jechuudha. Inni biroo akkasumas maalitti qophoofna? Maalirraa bilisa of goonee maal akkamitti qophoofna jennee gaafa gaaffiin nutti dhiyaate gaaffii kana kan deebii nu laatu hafuura qulqulluu simachuudhaaf qophaa'uu qabna. Hafuura qulqulluu akkamitti simannaa jenneetu gaafa ilaalle tarii kaleessaa waa'ee foonii fedha fooniidhaan badhee keessatti sirba dhaggeeffachuu dandeenya. Waan foon keenya gammachiisu dhaggeeffachuu dandeenya. Miidiyaa adda addaa ilaallee waa'ee foonii qofa kan ilaallu ta'a. Yeroo kanammoo yeroo soomni guddaan kun soomni Kiristoos soomni Waaqayyoo dhufu kanammoo maal simachuu qabnu qopheessu jechuun maalitti qophaa'uu qabna? Faaruu dhaggeeffachuudhaan yookaan immoo kitaaba qulqulluu dubbisuudhaan gurri keenya waa'ee sagalee waa'ee nuuf gatii kafale kana ilaaluudhaan isa dhaggeeffachuudhaan kanatti of qopheessu jechuudha. Dhugumatti eebbifama barsa keenya Waaqayyoon isin eebbisu. Kanaafidha simannaa kan jedhame soomni simannaa kan jedhame. Dhugumatti eebbifama barsa keenya. Gaaffiin keenya lammaffaan akkas jedha. Sooma yeroo soomnu akkamittiin soomuu qabna? Manni kiristaana keenya haala kamiin sooma jettee nu barsiisti kan jedhu sanaas maali osoo nutti himtanii barsa keenya. Haa ta'u kunis dhugaadha. Beekta kiristaanni keenya abboonni keenya maal jedhanii baahira xababaas jedhu. Baahira xababaas jechuun ogummaa galaana beekumsaa jedhanii ibsu jechuudha. Galaana beekumsaa jechuun kan waraabamee hin dhumne. Beekta kiristaanni teenya namni itti dhiyaatee icciitii ishii baree jedhe beekumsaa waraabamee hin dhumnedha. Sooma kana ennaa soomnu akkamitti soomna? Maalirraa bilisa of goonetu wanti gatii nu kennisiisu sooma kanaan maal yoo hojjenne gatii nu dhabsiisu immoo maalidha kan jedhu as keessatti ilaaluu qabna jechuudha kiristaanni hundi. Egaa sooma kana jalqaba kan soome Museen
kakuu moofaa keessatti Museen soomeetu gadaama Qorontositti soomee kakuu taabotaa argate. Kakuu taabotaa qofaa miti seera uumamaa 5 Waaqayyo isa waliin al 570 isa waliin haasa'ee waadaa isaa galeef sooma kanaan gatii kan argatee jira jechuudha. Inni kakuu gara haaraatti dhufnu mootu gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos galanni ulfinni isaaf haa ta'u cuuphameetu erga cuuphameen boodatti gadaama Qorontos seeneetu halkan 40 guyyaa 40 erga soomeen booda diina keenya inni qormaatamee foon keenya uffachuudhaan qormaatame ilaala. Foon keenya uffachuudhaan waaqummaa isaatiin miti kan qormaatame. Foon keenyaan qormaatamee qormaata inni isa qorisan diina san qaaneesse. Kanas kan argannu wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 4 jalqabni gaafa dubbisu qormaata 3 gurguddoo akka diina keenya seexan akka qaaneesse ni argina jechuudha. Kanaaf soomni kun yeroon kun walumaa galatti yeerichi kun maalidha gaafa jennee ilaalle yaa'u gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos sooma kana gaafa soomnu beetakristaanii keenya sooma kana akkamitti soomnaa ila adeemsa qabdi seera qabdi. Gaafa duraa dhaloota Kiristoos irraa eegalee haga sooma Nanaweetti zabana Astariyoo jettee yaaddatti. Zabana Astariyoo jechuun immoo bara mul'inaa yeroo mul'achuu maaltu mul'ate kiristaanummaa kana keessatti amantaa ortodoksii tawaahidoo kana keessatti maaltu mul'ate wanti mul'ate maalidha gaafa jennee ilaalle obbolaan keenya kan ala jiran akka jedhan odoo hin taane gaafa icciitiin kun nu gale yeroo mul'achuu kan jettee barsiistu maalidha jennee gaafa ilaalle inni jalqabaa kan raajonni raajii dubbataniif harka keenuu ergi hojiin keenya gaariinis hammeenya keessaan hin baasne jedhanii raajonni baay'een subaa'ee galanii bara lakkaanii boo'aa gaddaa kan turan san yeerichi suni yoom ta'a yoom wanti kun nu raawwatama jedhanii baay'een isaanii boo'aa gaddaa turan. Yeroon sunis waadaa Waaqayyo immoo seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti gaafa dubbisnu Waaqayyo waadaa galeefii ture. Eenyudhaaf? Addaam abbaa keenyaaf. Maal jedhee dhala keetirraa mucaa keetirraa dhaladhee sin fayyisa jedhee waadaa kana galee. Isa kanaaf raajonni boo'anii gaddanii bara baay'ee eegaa turan. Museenis waggaa gizee 570 isa waliin hin haasa'u amma baay'een waliin haasofte amma si arguun barbaada ittiin jedhe booda na argita jedhee waadaa san eegee mul'achuu jettee beeta kiristaanii keenya kan barsiisu ture gaafa guyyaa dhaloota Kiristoos samii irraa bu'ee inni wanti hundi kan isaa ta'ee osoo jiru dallaa horii keessatti bakka tuffatamaatti dhalatee isa tuffatame san kan kabaje beeta kiristaanii keenya bara mul'achuu jettee barsiisti. Inni lammaffaa bara mul'achuu jettee kan barsiistu egaa dhalatee erga dhalateen booda Addaam garbicha seexanaa Hewaan garbittii seexanaa jedhee seexanni isaan mallatteessisee tokko Si'ool keessatti tokko immoo galaana Yordaanos keessatti teechisee ture. Isa adabbii waanjoo seexanaa san irraa balleessuudhaaf immoo barri mul'ataa yeroo ji'a kana keessatti immoo mul'ata kan jenne mul'achuu kan jennu gaafa Yordaanositti cuuphamu hafuurri qulqulluun bifa guugeetiin samii irraa dhufee sammuu gooftaa irra taa'e. Sagaleen biroo immoo abbaan immoo maal jedhe zuntuu utu waldee zaafadha innan jaaladhu isaadha isa dhagahaa jedhee waa'ee isaa mul'achuu isaa kanaan ibsina bara mul'achuu jenne. Inni biroo sadaffaan wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 2 jalqabnee gaafa dubbisu mana Dookimaasitti argamee waaqummaan isaa dinqiin isaa raajiin isaa haati teenya immoo durbee Maariyaam ishii rakkoo goda keessa ilaaltee rakkina isaanii odoo itti himatiin mucaa ishiitti himtee kan kadhannaan itti raawwatee fi Waaqayyoollee immoo addunyaa kanarra jalqaba raajii jalqaba kan itti eegale mul'achuu isaa kana ilaallaa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti yeroo soomaa jennee ilaallu waa'ee soomaa beeta kiristaanii keenya haala kanaan nu barsiisteetu waa'ee Kiristoos ammallee kan barsiisu kan soomu kan sagan sooma kana simachuudhaaf kan ittiin qophoofnu yookaan immoo kan sooma kana soomnu kanaani malee wanta biraa kan itti makne akka namoonni tokko obbolaan keenya icciitiin isaa oduun galiniif nu beekne hubannee jirra jedhanii osoo hin hubatiin akkuma wangeela qulqulluu Maatiyos
boqonnaa 16 jalqabnee gaafa dubbisnu ilmi namaa ilma namaatiin eenyu jedhu gaafa jedhu gooftaa Yesuus Kiristoos kun raajii siin jedhu kun immoo Ermiyaas siin jedhu kun immoo cuuphaa Yohaannis siin jedhu jedhanii gaafa itti dubbatan gaafa kana qulqullu Phexros egaa addunyaan egaa akkana naan jette isinuu maal naan jettanii jedhee gaafa isaan gaafatu qulqullu Phexros maal jedheen ati jiraataa ilma Waaqayyooti jedhee gaafa kana maal jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos beekumsi addunyaadhaan beekamuun hafuura qulqulluu Kiristoos beekuun akka hin dandeenye maal jedhe kana icciitii kana kan silaate beekumsa abbaa kootiiti hafuura abbaa kootiiti malee icciitii foonii fi dhiigaatii miti kana kan si ibse jedheen kanaaf obbolaan keenya illee har'a warri kanaan ala jiran icciitiin kun hundi keenyaaf Waaqayyo ba'unatti dhugumatti bara soomaa kana icciitiin sillaasee nuuf galee Kiristoos nama ta'uu isaa beeknee sooma kanaan immoo jaalalaan deddeemine kan gatiitti hin argannu akka ta'u eeyyamaa fedha isaa nuuf haa ta'u kanuman jedhaa eebbifama barsa keenya Waaqayyoon isin eebbisu Waaqayyoon isin kabaju haalli itti soomuu qabnu kanneen eegateetii booda amma immoo waqtiin amma irra sooma guddaadha. Soomiin guddaan kun immoo akka bana kiristaanaa keessatti torbee maqaa qaba. Moggaasa maqaa mataasaa qaba. Torbeen jalqabaa immoo Zoorede jedhama. Mee Zoorede jechuun maal jechuudha? Asumaanis hiika kanaa fi maaliif Zoorede jedhame guyyaan jalqabaa? Kan jedhu kana asumaan hiika isaa osoo itti nu laattan. Bareeda dhugaadha. Akkuma amma beeta kiristaanii keenya ammallee ishiidhaan ala hin deemnu. Akkuma duratti naa eegallu sittime bahara xababaat kan jedhamte beekumsa galaana beekumsa kaan gidi galaana cilfaadhaan waraabbatanii yookaan waan xiqqaadhaan galaana waraabanii madduu danda'u dhaabuu hin danda'an. Beekumsi beeta kiristaanaas maaliif gaafa kana jennu beeta kiristaana yookaan kan mukaan ijaarame kan wanta garagaraan ijaarame jechuu keenyaa miti. Bu'uurri ishii Kiristoos kan ta'e mataan ishii Kiristoos kan ta'e jechuu keenya. Kanaaf akka seera beeta kiristaana keenyaatti amma sooma abiyyi yookaan sooma kudaadee abiyyi soom jedhama. Abiyyi soom ማለት jechuun abiyyi sooma guddaa jechuudha. Isa amma akka naannootti akka abboonni keenya akaakileen keenya akka kudaadee jechuun wanta guddaa wanta bal'aa jechuudha. Ebeluun sun lafa kudaada qaba jedhanii ibsan yeroo tokko kudaada jechuun lafa bal'aa ardii guutuu kan fudhatu maal jedhamee ibsa ebeluun sun lafa kudaada qaba lafti isaa ijji irra gahuu hin danda'u qabeenyi isaa lafa kudaada qaba ebeluun sun jedhama. Kanaaf abboonni keenya maal jedharree wangeela oduun baratinu kudaada sooma kudaadee jedhaniitu ibsan jechuudha. Kudaada kan jedhame yookaan sooma abiyyi soom jechuun amaariffaan gi'iziidha jechi abiyyi jechuun waan guddaa dhuguma sooma Kiristoos kan caalu maaltu jira inni nu barsiisee sooma kana soomne amma akkuma duratti seensarratti dubbanne gaafii ati nu kaaste san keessatti deebii baay'een deebi'ee jira. Sooma kana soomne maal irraa arganna waan guddaa akka argannu kanaaf beeta kiristaanni keenyaree bakka 8tti qooddee maqaa isaaniitiif laattee jirti jechuudha. Haa ta'uti amma seensa gaafii ati na gaafatteef qofa deemisuudhaaf amma inni jalqabaa Zawarada jedhama. Zawarada jechuun akkuma duratti ibsu yaalleetti kan bu'ee jechuudha. Maaltu bu'ee? Hafuura qulqulluu keessaa ilmi Kiristoos ibse sun ilmi Kiristoos walda እግዚአብሔር walda Maariyaam kan jedhame mucaa Kiristoos mucaa Waaqayyoo mucaa durbee Maariyaam kan jedhame inni samiirraa bu'ee maaliif bu'ee? Bara kana keessatti yeroo kana keessatti kanatu lallabamaa jechuudha. Maaliif bu'ee? Bu'uu isaa kan itti barsiisu bu'uun isaa immoo maalidhaaf? Isa kufe barbaaduudhaaf, isa cabe suphuudhaaf, isa abdii kutatee abdii irraa addunyaan abdii irraa fudhatte san anuusii jira. Maaliif kufta? Amma kaasan keessatti of duratti beeta kiristaanni keenya tartiibaan barsiisti. Hoggaa 38 guutuu kan nama dhabee nama ta'e kan itti mul'ate barasan yeroo kana keessatti kan lallabamudha. Matsaawu jettee guyyaa sanbata isaa futeessitee jechuudha. Kanaaf hundi qiddeessi jetti akkasumas mukiraab gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ulaagaalee hunda Kiristoos kan gocha isaa wajjin kan ibsitu kan barsiistu beeta kiristaana tanaadha jechuudha. Kanaaf torbee kana keessatti egaa amma sooma kana mootu akkamitti soomnaa? Soomni kun immoo akkamitti mul'achuu qabaa? Nurraa maaltu eeggama? Sooma kanarraa abboonni keenya soomanii sagadanii deebii
gaafii isaaniitiif argatanii jiru. Nuti immoo sooma kana soomnee maal arganna? Akkamitti fayyadamna? Sooma kanarraa gatii kan argannu yoo maal taane yoo akkamitti soomne kan jedhu muraasa isaa kitaaba qulqulluurraa kaasne waan tokko tokko haasofna buleessa qonna maalidha gooftaan keenya egaa sooma kana yennaa soomnu jalqaba maal godhuu qabna gatii akkuma abboonni keenya akkuma raajoonni akkuma abboonni keenya duuka bu'oonni Kiristoos akkuma beeta kiristaanni kennaa qulqullummaa kennitee fi taabota yookaan maqaa isaaniitiin beeta kiristaana moggaastee fi dhaloonni akka isaan galateeffatu kan taasise maalidha sooma kana soomuudha Kiristoosiidhaaf gatii guddaa kafaluudhaaf foon isaanii tuffatanii addunyaa kana tuffatanii gatii gaarii waan kafalaniif gatii ittiin argatanii hamma maqaan isaanii hamma bara baraatti akka yaamamu gooftaan wangeela isaa irratti kan dubbatame kan isaaniif raawwateedha jechuudha. Kanaaf anaaf immoo addunyaa nuti hoo har'a sooma kana innaa soomnu maalirraa of dhoowwuu qabna? Maal godhuu qabna? Sooma kana innaa soomnu inni tokko qabxiilee muraasa kaasnee innaa ilaallu sooma kana innaa soomnu tokkoffaa namoonni obboleessa isaati wal lole sooma kana yoo soomne bu'aa nuuf hin qabu jechuudha. Sooma kana araaramuu qabna. Laphee dhiifamaa qabaachuu qabna. Eeyyeen dursinee obbolaa keenya maatii ta'uu danda'a, haadha manaa abbaa manaa ta'uu danda'a, obboleessa ta'uu danda'a, wasiila yookaan re'aa ofii ta'uu danda'a, hojiidhaan yookaan waan tokko tokkoon kan lapheen keenya amane hunda kan dhuguma muufachiisnee jiraanne taanaan laphee dhiifamaatiin sooma kanatti galuu qabna. Gaafa san soomni keenya gatii qabaa jechuudha. Yookaaniif qotiyyoodhaaf sa'aan yookaan hoolaadhaaf re'eedhaan wal lolle jechuudha fooniin wal lollee isaan kana dhiisnee obboleessa keenya jibbaa wanti gatii argamu tokko hin jiru jechuudha. Kanaaf wangeelli immoo maal jedhare mul'ata ergaa qulqulluu Yohaannis boqonnaa 3:15 irratti maal jedha namni obboleessa isaa jibbu daneessaadha jedha. namni obboleessa isaa jibbu maalidha daneessaadha ነፍስ ገዳይ ነው ወንድሙን እየጠላ እጾማለሁ እጸልያለሁ የሚል ዋጋ ቢስ ነን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ይሄን ጾም ስንጾም ከጾሙ በረከት እናገኝ ዘንድ ምን ማድረግ አለብን? የተጣላሙ ወንድማችንን ማንኛውም ሰው ቢሆን ከማንም ሰው ጋር ቢቻላችሁ ከሁሉም ጋር በፍቅር ኑሩ እንደተባለ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ በሁሉም ነገር ታርቀን በፍቅር ልንኖር ይገባል። ያ ሲሆን ከእግዚአብሔር በረከት እናገኛለን። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ላይ አንደኛ ቅዱስ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ከወንድሙ ጋራ የተጣላ ነፍሰ ገዳይ ነው ይላል። ነፍሰ ገዳይ ሆኖ ብንጾም ብንጸልይ ዋጋ የለም ማለት ነው። ስለዚህ የይቅርታ ልቦና ኖሮን ሁላችን እንድንጾም እሱ ይርዳል። ሌላው ሁለተኛው ፍቅር ከሌለን ጾማችን ከንቱ ይሆናል። jaalala yoon qabaanne soomni amma nuti soomnu kuni gatii dhabeessa ta'a. Gatii ittiin argannu abboonni keenya kan gatii ittiin argatan abboonni keenya kan gatii ittiin argatan jaalalaan Kiristoos jaalala jennee nuti jaalalaan deddeebi'uu baannaa gatii ittiin argannu jechuudha. Innis kitaaba qulqulluu irratti yommuu ilaalle wangeela qulqulluu ergaa qulqulluu Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 8 irratti kan jaalala hin qabne waaqayyoon qabu jedha. Nulfaaturi soomni keenya maal bu'aa qabare waaqayyoon dhabne soomni nuti soomnu kan jaalala hin qabne waaqayyoo hin qabu. Inni sadaffaan sooma kanarratti nama sanyiidhaan lakkaa'u. Sanyii ati ebeelu ati kaabaa dhufte ati bahaa dhufte ati afaan kana dubbatta ati saba kana jennee sooma kana yennaa soomu kanaan wal qoqqoonne taanaan namni kamiyyuu waaqayyo biratti wal qixa waan ta'eef namni kamiyyuu gatii sooma kanaan gatii argachuudhaaf maal ta'uu qaba? Sanyii kana keessaa bilisa ba'uu qaba. Kiristaan nuti abbaan keenya tokko egaa abbaan keenya tokko ta'e immoo nuti obbolaadha. Kana adda baasnee yoo jaalala kanaan hin deddeebi'in soomni keenya gatii dhabeessa ta'a. Kanallee wangeela qulqulluu Yohaannis kanallee mul'ata Yohaannis yennaa ilaallu mul'ata Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 9 irratti gaafa dubbisnu Kiristoos jedha sanyiirraa afaanirraa bilisa nu baasee jira. bilisa nu baasee jira. Kiristoos ilaal ከዘርና ከቋንቋ ዋልቶናል ነፃ አውጥቶናል bilisa nu baasee jira. Kanaaf warri kana keessa deddeemine sooma kana soomni gatii argana gaafa jenne gatii dhabnaa jechuudha. Inni afuraffaan nama arrabsaa nama muufachiisaa nama gaddisiisaa waaqayyoon gammachiisna jechuun sun dhaadachuu danda'amu. Gabaabumatti kanallee wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti yennaa dubbisnu obboleessa isaa bututtuu qomaata waan gara garaa jedhee namni arrabse
carraan isa eeggatu si oolidhaa jedha. Kanaaf obboleessa keenya osoo jaalatini nuti soomnaa hin sagannaa midhaan bishaan maallu godhee egaa obboleessa keenya jibbinee soomni keenya gatii kan nuuf qabu gaafa kana raawwanneedha jechuudha. Inni shanaffaan laphee dhiifamaa qabaachuu qabna. Yeeqirtaa libboonaa laphee dhiifamaa laphee araaraa qabaachuu qabna. Sooma kana gaafa soomnu dhugumatti addunyaa waan baay'een mufachiisuu dandeessi. Namni addunyaatti makamee namni addunyaa nuti gara sooma kana of qopheessinee gaafa dhufnu qormaan hin jiru miti. Qormaanni baay'een jiraachuu danda'a. Garuu Kiristoos irraa gatii argachuudhaaf immoo laphee dhiifamaa qabaachuu qabna jechuudha. Laphee dhiifamaa kana qabaannee obbolaa keenya kamiyyuu haa ta'u nama kamiifuu laphee dhiifamaa qabaannee gaafa kana goonu immoo namoota sanirraa ishoo argannuuf miti. Ilillee isaan irraa argannuuf galata isaan irraa argannuuf miti. Waaqa keenyarraa gatii isarraa akka argannuuf maaliif inni wangeela isaa irratti mul'ata isaa irratti mul'ata qulqulluu Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti maal jedhee jira? Ani dafeetan dhufaa beenyaa nama kamiyyuu kafaluudhaaf gatii kamiyyuu kafaluudhaaf beenyaan nama kamiyyuu harka koo jira. Kanaaf beenyaa keenya Waaqayyo irraa argachuudhaaf laphee dhiifamaa laphee araaraa qabaachuu qabna jechuudha. Kanas kitaaba qulqulluu wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 35 irratti maaliin jedha? Wandumni ይቅር ያላለ እግዚአብሔር ይቅር አይለውም. obboleessa isaa kan dhiifaman goonee fi waaqayyo isaaf dhiifaman godhu. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraatu jennee kan kadhannu boqonnaa wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 18 kanarratti kan argamudha jechuudha. Kun yaa abbaa keenya samiirra kan jiraatu nutis warra nuyi akkana akkuma dhiisu atillee dhiifaman godhi jennaamidha. Obboleessa isaatiif kan dhiifaman goone ani waaqayyooti isaaf dhiifaman godhu jedhee jira. Kanaaf warri sagaleen kun isinitti dhaga'amu kaa ijoolleen tawaahidoo namni kamiyyuu dhiifama laphee qabaannee sooma kanatti seenuu qabna. Inni biroo inni jahaffaan maal jedhaa? Dhiiga obbolaa keenya dafqa obbolaa keenya hojjetaa keenya ta'uu danda'a. Hojii guyyaa hojjechiisnee ta'uu danda'a. Nuuf waaqayyo kan beeknu keessi keenya kan sammuun keenya nu komatu isa qabaannee sooma kana gaafa soomni gatii argachuu dandeenya. Isa kana ofirraa haquu qabna. Isa kana ofirraa balleessuu qabna. Kuni maal jechuudha? Gaabbii galuu qalbii jijjiirrachuu jechuudha. Balleesseen jira, yakkeen jira, asi biratti wanti dhokatu tokkollee hin jiru. Ati abbaa dhiifamaati. Dhiifama naa godhi jennee abbaa lubaa taa'uun aangoo qulqulluu Phexros lubni qabatee jiraachuun ittiin qotuuf ittiin bocuuf miti. Gaabbii kana kennee akkuma Kiristoos dhaqii gara lubaatti of ilaalchisi. Akkuma jedhee wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 1 boqonnaa 8 innaa dubbisnu gara lubaa dhaqii jedhee kan erge kan ajaje isaadha waan ta'eef kanaaf laphee dhiifamaa qabaannee gaabbii gallee qalbii jijjiirrannee akka deddeebinuuf kana nu barsiisaa jechuudha. Kanallee matsaafa Siraak raajichi Siraak akkana nu jedha boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti ኃጢአትህን ለማመን ለመናገር አትፍራ. Cubbuu kee himachuudhaaf borufuuna waaqayyo bira dhaabattee qormaata gaafa wangeela qulqulluu Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 irraa gaafa dubbisnu ilmi waaqayyo qulqulloota isaa wajjin kabajaadhaaf firdiidhaaf dhufa. Gaafa san qaana'urra amma cubbuu kee badii kee lubatti himachuun sodaatiin hin qaana'ini. Kana himannee gaabbii gallee soomni kunikaa kana waa'ee lubbuu kan ittiin argannudha waan ta'eef gabaabumatti kanaadha. Ka waaqayyo sooma kana immoo soomne kan gatii lubbuuttiin argannu akka waaqayyo eeyyamaaf fedha isaa nuuf haa ta'u. Amiin amiin. Dhugumatti barsa keenya eebbifamai waaqayyoon isin eebbisu waaqayyoon isin kabajuu dhugumatti nu barsiistanii nutti himtanii jirtu nu gorsitanii jirtu waaqayyoon isin eebbisu. Kan jaala waaqayyoon bara tajaajilaa keessa isiniif haa dheeressu. Hordoftoonni keenya si dhaggeeffachaa jiru jennee abdii qabna jechuudha. Obboleewwan keenya hundumti keessan warroonni argitan viidiyoo kana akkuma duraan baratame share gochuu hin dagatinaa isin jenna. Namoonni baay'een akka baratanii fi akka barumsi ajaa'ibaa kun jalan dabarre obboleewwan keenya hundumti keessan share godhaan isin jenna. Guyyaa irraa qophiin qabannee dhufne asumarratti xumurama barsa keenya barsa baay'ee jaalannuu fi baay'ee kabajnu luba Istifaanos dhugumatti nu eebbifama. Waaqayyoon isin eebbisu. Isinillee galatooma dhugumatti asitti nu yaamtanii waaqayyoo fi waaqayyo eeyyamaa fedha isaa ta'ee asitti nu yaamtanii ergaa kana
garuu kan nama barsiisu Waaqayyoodha. Akkuma kitaabni ogeessi beetakiristaanii keenya nuti keeti wanti keenya ta'e tokko illee jiru akkuma jedhe erguma isaa ergaa Waaqayyo nu ta'e oolmaa inni nu oole waliin akka wal barsiisnuuf kan nu eeyyamtan isinillee galatoomaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Kana caalaa immoo dagaagdanii dheerattanii baay'attanii biyya hundaaf biyya tokko odoo hin taane akka addunyaatti beekamtanii isinillee abbaan addunyaa kan Waaqayyoodha waan ta'e waa'ee nama tokkooti miti kan barsiisaa jirtanii waa'ee nama tokkooti miti waa'ee Waaqayyooti. Waaqayyo immoo addunyaa marti samiif laftillee qilleessillee kama isaati waan ta'eef Waaqayyo ammallee isin bal'isee bara ijoollummaa bara dardarummaa keessan isin eebbisee borummoo hojii gaarii kana caalaa ummataaf gatii kafaltanii gatii keessan immoo Waaqayyo irraa argattaniif galata isinii galchaa Waaqayyo isin haa eebbisu jecha egaa kanumaan yaa'u mana xumura eebbifama dhugaa Waaqayyoon sana eebbisu xumurree jirra nuti gaaffii keenya Waaqayyoon sana eebbisu. Ameen. Egaa Waaqayyo hunda keenya waliin haa ta'u Waaqayyo hunda keenya nu gargaaru. Egaa soomni kunis yaa'u ergaan jiru akka ummata bira ga'u abdii qabna. Sooma kana gaaf soomnu amma qabxiilee armaan olitti tuqame kanneen hundi keenya kana keessa bilisa hin taanu bilisni isa qofaadha. Kan bilisa baasu kanatti immoo kooluu jala gallee soomnee sagannee egaa barichi kun bari soomaa kun gaabbiitti gallee qalbii jijjiirrannee foon isaa nyaannee dhiiga isaa dhugnee dhaaltu mootummaa isaa akka taanuuf ummata kana hundaaf hawwaa galannii fi xumura hunda keenya akka nu miidhagsu eeyyamaa fedha isaa nuuf haa ta'u jedha. Galatooma. Amiin. Eebbifama barsa keenya Waaqayyoon isin eebbisu.